Hashamaarka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanneerra dursa hangafoota oduun isinitti hima. Kaaba Oromiyaa Wallootti mootummaan Biltsiginnaa haleellaa xiyyaaraa raawwataa jiraachuun dhagahame. Gaazexessitoonni miidiyaa ONN magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii hidhaman. Oromiyaa lixaatti ajjeechaan jabaateetti fufuu jiraattonni keellootti himan. Artist Kabbee Kabbitoo abbaa keenya ajjeefameef reeffasaa ilmaansaa kabajaan akka hin awwaalanne taasifamne jedhee jira. Daawwattota keenya gara bal'ina oduuttan isin dabarsaa oduu kan isinitti mu'an mooneet badhaasaati. Kaaba Oromiyaa Wallootti mootummaan Biltsiginnaa haleellaa xiyyaaraa raawwataa jiraachuun dhagahame. Kaaba Oromiyaa Walloo aanaa Jillee Dhumuggaa ganda Balcii mootummaan Biltsiginnaa Abiyyi Ahimad xiyyaaraan rukutaa jiraachuun gabaafamee jira. Magaalaa kana cinaatti kanneen argaman keessaa iddoo qoraan gogee jedhamu ganama har'aa kana jechuun Sadaasa 20/2021 ganamarraa eegalee xiyyaaraan rukutaa jiraachuun gabaafame. Mootummaan Biltsiginnaa kufaatiirra jiru kun ilmaan Oromoo Walloo lafarraa daguugaa jiraachuu akkumatti fufeetti jira jedha maddii odeessa keenya. Akka namni bilbilaan dubbifne jedhutti mootummaan kun waraana isaa kumaatamaan nutti erguun yeroo injifatamu hubate namaa fi beellada osoo hin jenne lafarraa daguugaa jira jechuun dubbata. Yeroo ammaa kana magaalaa Shawaaroobitti waraana bilisummaa Oromoo fi TDF jala galee akka jirus dubbata. Kanneen magaalattii keessa jiranis waraanni amma magaalatti qabatee jiru kun ija gaariin nu ilaalaa jira jechuun dubbatu. Akka odeessi garasii arganne himutti magaalaa Balciin yeroo fagoo dhaabbanne ilaallu ganda Balcii keessaa manni tokko kan dhaabbatee mul'atu hin jiru jedhu. Waraanni Abiyyi Ahimad kun itti deddeebisee xiyyaaraan rukutuutti jira jechuun himee jira. Gaazexessitoonni miidiyaa ONN magaalaa Finfinnee keessaa qabamanii hidhaman. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhaan eenyummaa irratti xiyyeeffate jabaatee itti fufee jira. Ilmaan Oromoo adamsamanii hidhamuu fi bakka argamanitti reebichi hamaan irra gahaa akka jiru maddii odeessa keenyaa ifa taasisee jira. Haaluma kanaanis hojjettoonni miidiyaa ONN qabamuun isaanii gabaafamee jira. Isaan keessaa Dassuu Duulaa gaggeessaa ONN fi gaazexessitoonni Biqilaa Amanuu akkasumas Dachaasaa Wiirtuu kanneen jedhaman hidhamuun isaanii gabaafamee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti erga labsiin yeroo muddamaa mootummaa Itoophiyaa PP labsamee as namoonni hedduun Oromoo waan ta'an qofaaf adamsamanii hidhamaa akka jiran himamee jira. Hidhaan sabummaa irratti fuulleeffate kun daranuu babal'ataa akka jiru kan himame. Mootummaan Itoophiyaa hidhaa sabarratti fuulleeffate akka dhaabuuf qaamoleen mirga namoomaa yoo gaafatanillee deebii kennaa jiruun sabummaa irratti fuulleeffate hidhaan akka hin jirre dubbata. Dhugaa qabatamaan lafarratti argamaa jiru garuu mootummaan waraqaa eenyummaa ilaaluun Oromoo fi sabaan Tigree kan ta'an adamsee hidhaa jiraachuu gabaasa argataa jirruun mirkaneeffannee jirra. Oromiyaa lixaatti ajjeechaan jabaateetti fufuu jiraattonni keellootti himan. Lixa Oromiyaatti ajjeechaan jabaatee itti fufee akka jiru kan himamaa jiru. Yeroo ammaa kana isin maal keessatti argamtu? Godina Wallagga lixaa Dhumaanaa Ganjii ganda Busaanoo Qaawwasoo bakka jedhamu qarsee moo'isaa fuudhanii akka tokko nama hin qabne nama hojii humnaa hojjetatee ofii isaatii bulu hayyuma abbaa nagaa waraanni mootummaa dhaqee rasaasa itti roobsee ajjeesee jechuudha. Daannoo Cammir kan jedhamu qeerroodhumaa manaa fuudhanii hayyuma abbaa nagaa rakkoo tokko nama hin qabne manaa fuudhanii ajjeesanii jechuudha waraanni mootummaa. Waraanni bilisummaa Oromoo Gidaamidhaa fi Beegii Qondaalaa aanaalee godina gara Qeellam kanarra kan jiru hundallee to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galee jira. Akkasumas immoo godinootuma Wallagga Bahaa keessaas immoo naannoo Saasigga bakka jedhamus immoo kaleessallee guutummaa guutuutti nama 70 kan lubbuudhaan darbe namni 70 harkaan qabamanii makalaakiyaadhaan namni 200 ol immoo kan ta'an immoo lubbuun isaanii darbee jira jechuudha. Tarkaanfii addaa irratti fudhatamee bakka isaa waraanni bilisummaa Oromoo jirutti guutummaa guutuutti Saasiggitti dhuunfatamee jira jechuudha. Kanaaf ajjeechaan amma raawwachaa jiru kun bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'aa hin jirredha. Bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo baay'inaan keessa socho'aa hin jirredha bakki isaanitti kana godhaa jiranii. Hayyee. Aanaadhuma naannoo Assaabii jireenyaa nagaasaa kan jedhamu daagin jeetachoo kan jedhamu nama nagaa fuudhanii ajjeesanii aanaa Oomaarraa immoo godina Wallagga lixaa ta'ee aanaa Oomaa bakka jedhamu immoo Saamu'eel Caadii kan jedhamu erga ajjeesanii rasaasa roobsee waraanni mootummaa ajjeesee ka'ee arraba isaa isaan jaan kutee
quballee irraa jechiranii quba isaanii jechuudha. Quba kudhan irraa kuttee jechuudha. Isa booda harka isaa keessa isaan jedhanii gargar baqassanii harka isaa kana irraa olee akkasuma harka baqassanii jechuudha. Waraanni mootummaa tarkaanfii addaa kanarratti fudhate aanaa homaa irrattis. Garuma aanaa laaloo akka biratti immoo wantoonni mul'atan barattoota mana barnootaa baratanii barattoota yaasanii humni kumaand poostii sun jedhamu ofiin jedhu sun barattoota yaasee barattootaan isin sichi waraana raayyaa ittisa biyyaa deemtu waraana raayyaa ittisa biyyaa deemtanii gara sanatti hin taatu kanaaf akkasittiin hubaddaa gara fuulduraatti karoora keessan keessa kana gashaddaa jenniiti akkasittiin guyyaa lama walgahii yaasee kana ittiin jedhee jechuudha aanaa laaloo isaa biratti. Kanaaf waraanni biltsiginnaa yeroo ammaa kana shororkaa guddaa uummatatti uumaa jira jechuudha. Amma wantuma abdii kutatanii fi waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfiiwwan addaa golee Oromiyaa mara keessatti waan fudhataa jiruu fi kun immoo wanta biltsiginnaa abdii kutannaa guddaa keessa wanta galchee jiruu fi sichis immoo paartii ta'anii socho'uu wanta hin dandeenyeef sichis immoo uummata kana bulchuu wanta hin dandeenyeef qeerroo uummata nagaa deemanii ajjeesuudha manneetii namaa gubuudha godinuma Wallagga Lixaa aanaa Ganjii ganda busaanoo qaawwasoo bakka jedhamu qabsaa kan uummanni itti amanu kan jaallatu alamuu dhaabaa kan jedhamu mana isaa dhaqaniin rakkoo tokko malee jechuudha waraanni mootummaa mana isaa dhaqee mana isaa abiddaan gubee jechuudha. Qabeenyi guutummaa guutuutti qabeenyi hagana hin jedhamne tilmaamisaa qabeenya birrii 50,000 ol kan baasan illee qabeenyi mana sana keessa jiru kanallee guutummaa guutuutti barbadeessee ba'ee jechuudha waraanni mootummaa. Ammallee aanaa Ganjii, aanaa Laaloo Assaabii fi aanaa Homaa irratti aanaa Sayyooloolee irratti wantootiin kana gidduutti mul'achaa jiran baay'ee hamaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo nuuf hirmachuudhaa qaba. Uummanni Oromoo wal bira dhaabbachuudhaa qaba. Uummanni Oromoo illee tokkummaasaa cimsuudhaa qaba. Amma sa'aatii ammarra jiramu kanatti Oromoo martiin wal bira dhaabbatee rakkoo walillee furuudhaa qabaan jedhan. Tolee guddaa galatoomi. Artist Kabbee Kabbitoo abbaa keenya ajjeefameef reeffasaa ilmaansaa kabajaan akka hin awwaalanne taasifamne jedhee jira. Oromiyaa godina Shaggar Kaaba Kuyyuutti abbaan artist Kabbitoo obbo Amantee Gaarradoo jedhaman waraana mootummaan mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu isaaniitu guyyaa kaleessaa gabaafamee jira. Maanguddoon biyyaa umriin isaanii waggaa 70 ta'e kun erga ajjeefamanii booda maatiin reeffa akka kaaseen awwaallanne waraanni mootummaa taasisuusaa mirkaneeffannee jirra. Ilmi isaanii qoosaawwan Oromoo biratti kan beekamu Kabbitoon maxxansa fuula feesbuukii isaarratti ibseen du'a abbaa isaarra ga'een akka gadditti dhaga'amu ibsatee abbaan sagal dhalchee salganuu reeffa isaarra dhaabbannee awwaaluuf dhorkamne jechuun gocha ciiggaasisaa qaamoleen waraana mootummaa raawwatan miidiyaa hawaasaa isaan ibsee jira. Ajjechaan ilmaan Oromoo irra ga'u irra deddeebiin kan raawwatu hanga ammaallee daranuu hidda babal'ifachuun Oromiyaa bakkoota adda addaatti raawwataa jira. Qaamoleen mootummaa miira namummaa jedhu of keessaa gatuun ajjechaawwan gara jabinaa raawwachuutti fufuun daranuu uummanni akka qabsoosaatti jabaatu taasisaa jira. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan Itoophiyaan diigamuu malti jechuun yaaddoo qaban ibsanii jiru. Waraanni Itoophiyaa karaa dippiloomaasii furmaata akka argatu dhiibbaa gochaa jiraachuu kan himan ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan waraanni yoo kan itti fuutee Itoophiyaan diigamuu malti yaaddoo jedhu akka qaban dubbatu. Afrikaatti yeroo jalqabaaf daawwannaa kan taasisaa jiran Bilinkan gaaffiif deebii BBC waliin taasisaniin dhimmoota waraana Itoophiyaa hokkora Sudaanii fi maammata Ameerikaan Afrikaa irratti qabdu dubbatanii jiru. Qaamoleen wal waraanaa jiran waraanaan furmaata argachuuf amantiin qaban yoo itti fufee jeequmsi heddumachuu danda'a. Itoophiyaanis diigamuu malti yaaddoo jedhu qabnaa jedhu. Kun ammoo USAtti qofaa osoo hin taane biyyoota addunyaa biroofis yaaddoo ta'uu kan himan Bilinkan yaaliin dippiloomaasii kan milkaa'u ta'uu gaafatamanis duulli waraanaa dhaabbatee dhaaboliin kun ta'anii mari'achuun waliigaltee waraanaa dhaabuurra ga'uun dhiyeessii deeggarsa namummaa cimsuun nagaa waaraaf ni hojjetu abdii jedhu jira jedhan. Itti dabaluunis Ameerikaan Itoophiyaa carraa gabaa qaraxaarraa bilisa aagwaa keessaa kan haqxe waraanni kaaba biyyattii mariin akka furamu dhiibbaa gochuuf jedhan Bilinkan murteen USA dhiibbaa siyaasaa qabuun caalaatti dubartoonni Itoophiyaa kumoota dhibbaan lakkaawaman carraa hojii akka dhaban sababa akka ta'u mootummaa Itoophiyaa dabalatee qaamolee hedduu qeeqaa turaniiru. Kana irrattis Bilinkan namoota murtee kanaaf kallattiin miidhamaniif itti gaafatamtootni hogganoota siyaasa biyyattiitii jedhan waa'ee namoota murtee kanaan kallattiin miidhaman dhugumatti isaaniif gaddi nutti dhaga'ama kan jedhan gargaarsi namoomaa dhaqqabuu qaba jennee kan carraaqnuuf uummataaf waan gaddinuuf mirga isaaniifis dhaabbachaa jirra. Murteen kun waa'ee uummataa osoo hin taane waa'ee hogganoota isaaniiti. Hogganoonni kallattii maraan jiran walitti dhufanii garaagarummaa biyyattii keessatti uumameef furmaata siyaasaa akka barbaadanidha. Kanaaf dhugumatti uummata isaaniif itti gaafatamuun isaanidha jedhan.
AGOA jalatti biyyi sarbamni mirga namoomaa hamaan keessatti raawwatamaa jiru irraa fayyadamuu akka hin dandeenye seerri tumamee jira jedhu. Bu'uura kanaa wanti amma Itoophiyaa keessatti ta'aa jiru hanga amajjii tokkotti yoo kan itti fufee akkaatuma seerri jedhuun faayidaa Itoophiyaan irraa argattu kan sila hanga bara 2025tti itti fufuu malu dhaabbiin haquu qabnaa jedhu. Dhimmoota Sudaaniin wal qabate irrattis yaada kan kennan Bilinkan tibba kana jechaa waraanni biyyattii lammiilee nagaa bulchiinsa siivilii deeggaruun hiriira ba'an irratti raawwate balaaleffatan. Muummichi ministeera Abdallaa Hamdok kan torbanoota dura waraanaan aangoorraa kaafaman bakkatti deebi'uu qabu kan jedhan. Akkan yaadutti jeneraalonni Sudaan hawaasa idil addunyaa qofaa osoo hin taane duraan dursee uummata isaas dhaga'uu qabu. Uummanni Sudaan ce'umsi bulchiinsa siiviliin hoogganamu akka bakkatti deebi'u akka barbaadan ifa godhan. Adeemsi seena qabeessi Sudaan gara dimokiraasiif badhaadhinaa ceesisuu danda'u waraanni aangoo fudhachuu isaatiin gufateeraa jedhu. Daawwattoota fi hordoftoota Keelloo miidiyaa oduun ammaaf qabannee kana gammaa ture. Qophiilee Keelloo afan waliin turtii gaarii.